Godina Shawaa aanaa dugdaatti midhaan gosa garagara lafa hektaara 67 fi 938 irratti misoomaa jirurraa oomishni kuntaalli miliyoona 3 kan abdatamu ta'uu waajjirri qonnaa aanichaa beeksise. Aanaan dugdaa aanaalee godina Shawaa keessaa tokko yoo taatu misooma midhaanii fi kuduraalee fi muduraaleetiin akkaan beekamti. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa dugdaa obbo Miidhagsoo Bariisoo tuuta gaazexeessitoota Adaamaa Broadcasting Service garasitti imaleef yaada kennaniin akka aanichaatti bara oomishaa 2015 ja'a lafa hektaara 69 fi 325 qotuuf karoorfame keessaa lafa hektaara 67 fi 938 qotuun midhaan gosa garagaraan uwwifameera jedhan. Hojii qonna gannaatiin akka aanaa dugdaatitti hektaara 69 ol kan qotame achi keessaa naannoo hektaara 67 irratti misoomsine jira. Midhaan gosa garagaraa keessattuu midhaan akka boqqoolloo, qamadii, xaafii midhaan dheedhis shumburaa baaqela boloqqee dabalatee irratti misoomee jira jechaa bara kana qonna gannaa kana. Lafa waliigalaa qotame keessa lafti hektaarri 52,106 kilaasteraan qotamu kan himan obbo Miidhagsoon hojii misooma qonnaa baranaarraa oomisha kuntaala miliyoona 3 argachuuf karoorfannee hojjechaa jirra jedhan. Qonnaan bultootni aanaa dugdaa hojimaata qonnaa duubattafaa keessaa ba'anii karaa ammayyaa'aan qotuu erga jalqabanii oomishaaf oomishtummaan isaanii dabalaa kan jiru yoo ta'u bara kanas kilaastera misooma boqqolloo, xaafii fi qamadiirraa oomishni olaanaan kan eegamu ta'uu obbo Miidhagsoon dabalanii himaniiru. Qabatama aanaa dugdaatiin yeroo ammaa kana qonna keenya ammayyeessuu keessaa teeknooloojii itti fayyadamaa jirra jecha. Achi keessaa teeknooloojii fayyadamu qonnarraa ka'a. Qonnarraa gara tiraakteeraa. Akkuma waliigalaatitti qonnaan bulaan abbaa tiraakteeraa ta'ee qonna tiraakteeraatiin lafa isaa qotuurraa jalqabee jecha. Itti aansee itti fayyadama calla guddistuuti. Itti fayyadama calla guddistuu gosa midhaan hundaanuu qamadiis darbees boqqoollos xaafis hunda isaatu calla guddistuu dhiyeessii gara qindoomina yuuniyeenii lamaanitiin nu dhiyaate oomishtummaa isaa dabaluu keessatti argamaa jecha. Akka aanaa dugdaatti inisheetivii misooma kuduraalee fi muduraaleetiin paappayaa lafa hektaara 2,755 irratti, muuzii lafa hektaara 11 irratti, abukaadoon lafa hektaara 36 irratti misoomaa jiraachuu ragaa waajjira qonnaa aanicharraa arganne ni mirkaneessa. Inisheetivoota itti aanan keessaa kan akka abukaadoo, muuzii tartiibuu isaaniitiin bal'inaa itti deemaa jirra jecha. Kuduraa wajjin wal qabee timaatimii, fosoliyaa, raafuu wajjinis jalqabee aanan kun kuduraa fi muduraa irratti fuulduratti ba'ee jira waan ta'eef irra jireessa gaafa inisheetivii dubbannu calla guddistuu nu barbaachisa. Kanaaf achi keessatti dhiyeessii calla guddistuu keessattuu xaa'oo. Qonnaan bulaan kun fedhiin xaa'oo bira jiruu fi haalli isaanii fedhiin isaanii barbaachisu waliin gitu waan ta'eef kanarratti nus ciccinee hojjechaa jirra qaamota dhimmi ilaalu wajjin. Bulchaan aanaa dugdaa obbo Musbaa Mustafaa waan jedhan karaa itti rakkoo nageenyaa hiikan keessaa hojii misoomaa bal'isuun waan ta'eef harka tokkoon hojii nageenyaa hojjechaa harka biroon immoo hojii misoomaaf xiyyeeffannoo kenninee hojjechaa jirra jedhan. Qormaata nageenyaa kana keessatti etteet hojiilee misoomaa kallattii adda addaatiin milkaa'ina guddaa injifannoowwan gurguddoo adda addaa galmeessaatiin kan ture ta'uu isaati jechuudha. Kilaasteroota keessattuu kilaastera akka biyyaatti beekamu kilaastera qamadii bara oomisha 2015-16 keessatti naannoo kilaastera hektaara 30,000 ol oomishuudhaan beekamtii guddaa kan qabdudha. Potenshaala misoomaa aanichi qabu duguugnee hojiirra oolchuun fayyadamummaa uummata keenya mirkaneessuuf ciccinee hojjenna kan jedhan obbo Musbaan hojiin misoomaa fi hojiin nageenyaa addaan ba'anii kan ilaalaman miti jedhan. Naannoo kuduraaf muduraadhaan gandoota qabnu waliigala 36 keessaa gandoota 18 keessatti hojiin kuduraaf muduraa kan hojjetamu oomisha isaa guyyaa guyyaadhaan gabaa giddu galeessatti kan dhiyeessinu biyyoota alaafis hamma eerpoortiitti kan dhiyeessinudha jechuudha. Nama biraatiin albuudawwan adda addaa oomisha albuudaatiin kan beekamtu investimentootawwan adda addaa simachuudhaan isa carraa hojii dargaggootaaf uumuudhaan hojii guddaa gama misoomaatiin gama dinagdeetiin keessatti hojjetamaatiin jirudha. Gama hawaasummaatiin aanaa dugdaa keessatti dhaabbileen siiviikii adda addaa hawaasa keenya wajjin mootummaa wajjin wal faana hojjechuudhaan beekaman gurguddaatu jiru.
hawaasa waliin hojii guddaatu hojjetamaatiin jira jechuudha. Jiraattonni aanaa dugdaa tokko tokkos hirmaannaa misooma irratti taasisan cimsanii itti fufuun fayyadamoo ta'uuf hojjechaa jiraachuu himaniiru.